kaleessuma musliima taateem yoom quraana laaltamee waan quraanni jiru yoom agartamee yoom baratte waa'ee quraana hammam kanatti Allahu akbar yaa ilaaha illallah kristaan shaamaa ibsee musliimni akkanatti ta'ee yoom baratte intalaaya waan quraanaa yoom baratte Mujaa qaraa nyaatte amma kaleessa gaddaani kaas gabbaay habibti dura baradhu quraana banii baradhu garee shannoo garee musliimaa ikno galgala waa'ee quraanaa baradhu maaltu jira jee addaan baasi sammuu ta'e keessa kaawwadhu jayo kaleessuma shaduu qabattee har'uma ammoo ilaa illallah shaamaa ibsinaa maaliif jayo qaraa nyaattanii mala war kaleessa yaasturdee beenxeel yoom meebetus laa rabbii ilaa illallah qajeelchi gooltaa koo qaraa nyaatti ijoolleen achi deemtisu. Biyya ijoollee musliima kaleessa musliima akkawoo musliima abaabayuu musliima haati musliima xirtii masgida keessatti guddatte waan namaan dubbatu biyyan sagaduu malee taphachuu malee raachuu malee sadeeta kan gada yaatee mana kiristaanaa kana musliima taate murteessa sheeraa mati yaa buci onnee tee keessatti quraana kaawwadhu onnee tee keessatti quraana kaawwadhu moo arsiin shilaa taate murtee sheelaa seete yaa xamxamatte yaa Yesuus akkana ta'ee quraana kaawwadhu moo arsiin shilaa taate murtee sheelaa seete yaa xamxamatte yaa Yesuus akkana ta'ee sheelaa marattee fi mati musliima jaachuun keessaan keessatti qabu ati nurraa ta'e mati waa inni musliima si haa qajeelchu nabii si haa qajeelchu mucaayoo masu takka eenyudha summii si nyaachise barri si haa qajeelchu waa inni masgiida sanii waa inni nabii si haa qajeelchu nabii si haa qajeelchu ijoo rabbi biyya namichi engaddaa masii musliima goosisa suni masqalii akkatti qabeetiin waan namaan tuqnu warri fudhattan jedhe ilma kabajaa ilma musliima ilma haqaa eeyo kaleessa musliima taate waa'ee musliimaan beektu har'a shaamaa ibsinee assalaamu alaikum jechuu wallaalte masiin hangatta assalaamu alaikum jedhu maan jedhu akkasii meesheelaa waan maratteen musliima taate onnee tee keessa masgiida dhaabi onnee tee keessa quraana dhaabi habibti onnee tee keessa minxaafii afi sheelaa waan maratteen musliima taate onnee tee keessa masgiida dhaabi onnee tee keessa quraana dhaabi habibti onnee tee keessa minxaafii afi habibti qawal waallees waan kee wallaalle yaa bubbee yaa kilkillee shirrixii shiggiraa minxaafii dhafi sagadi quraana banii ilaali yaa waaqa musliima kiristaana keessaa nabaftee musliima nagootee karam koo jeebani sagadi garam akka garagaranii faa baradhu yuutuubii seenetti gizee masgida gizee sagadan masgida garab laalanii sagadan akkana moo akkana kana addaan hin beektu akkana deemta moo akkana laalta shinti beektan iqatteet luka iqatteet daabboo iqatteet sagadda sirraata kana baradhu kaleessuma taatee haqa shaashii marattee waa'ee musliimaa waa'ee kiristaanaa nun barsiisin habibti nun barsiisin nu musliim wajjin jirra habibti lubbuu teenya musliimni faara na guba dhugaa waaqayyo tish na aarsa dhugaa maal arata warri musliimatu maan hin goone mataa nu dawaa'ee tish laayivii banatanii akkasan yaa oromoo koo ulfaadhaa kabajamaa كلنا قتل حبيبتي بنت مسلم بنت نبي بنت الله بنت كله نرى فنيلا شامبون هيكني أما قالوا فيها كنا توي نايب بس أنا قانقل نانجادا شيء قالوا فيها هند دندسوكو بوتشيتو سنجالدا أنسي نانجالدا جول مسلمة فوق راسي وقاوتي تولتني ناجرات دا أمرنا إلى ويسا كريستانا كيسا تقلت نسيب ملاكية كان بباق
isinan jaaladha isinan kabaja rabbiin isinaa eegu allaan isinaa eegu xawal waallee waan isii wallaallee mixinxirashii mixmixirraa isinaa eegu mixmixii achi irraa isinaa baasu nagaa walitti nu adeebisu waan afeerii sirraa binnaa tijikoon fakee akkam ta'ee ulfikoo garma keessana ta'a maal lubbooyi uma warraaqa uma taphataa nanyaachi sana beelessa ulfikoo maal ta'a habibti maal ta'a ittee yaaddaa galgala jettee taphati daa'imti waan anyaa daa'ima wajjin nyaanna maali irree lubbuu maalan ta'ee maa huqqatte waan angattan daa'iman na huqqisaa jira na nyaatti nirraa nyaatti waan anyaa wajjin nyaanna yaa lubbuudha ishi galeetan daa maal taati daa'imti waaqayyo siyaa yuufi lubbuutu garaa biyya galuuf moo lubbuudha yaa lubbuu kaleessa kunoo ijoollee qaramaa saaxanii tokko muruu na hiikta kana dila kana muruu na maal taati daa'imti waaqayyo siyaa yuufi lubbuutu garaa biyya galuuf moo lubbuudha yaa lubbuu kaleessa kunoo ijoollee qaramaa saaxanii tokko muruu na hiikta kana dila kana muruu na hiijo erga kirrii sadeen bifa sadeen diimaa diif gurraachi mormattis hidhameen booda ati ortodoksii jedhamte malee duraan ortodoksiin ture miknaatum osoo duraan ortodoksii irratti kadhalattu ta'e islaam cuuphaa munuus hin barbaachisu siigalee erga duraan ortodoksii Hai maatii keetirraa gaafa dhalattu koo atis gaafa maatii keetirraa dhalattu islaamaa ta'e islaamaa itti fufta islaaminnatii kee ortodoksii taate immoo si cuubamta bakka. Haadha fabbaarra wanni dhaalanii qabeenyadha malee amantaa miti. Amantaan lubbuu keetii waan dubbistee itti fuutudha. Amma fakkeenyaan Egeshi achirratti amantaa ortodoksiitii irratti jechuun macaafa qulqulluu keessatti kanii guyyaa 40 fi guyyaa 80tti cuubame ni fayyaa. Kan cuubame ni fayyaa kan jedhu caqasaa si kennuu hin danda'a si kennu. ka guyyaa ortodoksii ta'ee firiini ka guyyaa 40 fi guyyaa 80tti cuubame kiristaana ta'a ka jedhu yoo qabaatte ragaa naa kenna. Hayya ishi qoy sin kenna. Dhaggeeffadhu ragaa naaf iddoo ammas guyyaa 40tti fi guyyaa 80tti namni cuubame ortodoksii ta'a ka jedhu ragaa naa kenna. Akkasitti otoo hin taane kan cuubame ni fayyaa. Cuubamuu barnamuu dhaqee jechuudha waggaa 40tti waggaa 60 70tti illee cuubamuu Sababni nuti immoo guyyaa 40tti yookaan 80tti cuubamnuuf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 30 booda jechuudha kan dhalate akkasuma kan barumsa kan cuubame jechuudha nu barsiisuudhaaf jedhee kan cuubame isaa malakkatuudha jechuudha nuti guyyaa 80 fi guyyaa 40tti kan cuubame. Yesuusis sila guyyaa meeqatti dura iyyuu kan intini ta'e kaniitiin hanga waggaa 30 Kan cuubame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 30tti cuubame nu barsiisuudhaaf isaayyuu. kan dura maal ture? San duras masayyee ture garuu inni nu barsiisuudhaaf ziqqe jedhee nu barsiisuudhaaf jedheetti kan cuubame jechuudha. Okay, sila inni illee dura yoon cuubame sun kan mucummaa sillaaseen qabu ortodoksii jechuudha. Amma akka gootumaa miti yaa. Amasasuu akkatti isin jaalatta yaa rabbi dhiifama isiniif haa godhu abbee rabbi. Laa wabii amma wanti nuti qabne haala ati hin hubatin keessa jirtu. Tigalee akka namoota kaanii aarteetiin dubbataa jirtu suuta jettee kan itti dubbataa jirtu. Ati immoo haalli ati itti qabataa jirtu fakkeenya naaf gal nama biraatiif galuu baatu fakkeenya naaf gala mikinaatu laa bar waan maatii keenyarraa dhala argine akka wanteenya akaakayyuun keenya kiristaanaa nutis kiristaanuma laa ilaalcha sanii miti dubbiin ammasii galee ilaalcha sanirra hin jiru ilaalchi nuti irra jirru macaafuma keessa yuumee wabii dhugaa walitti himna waan ta'eef jechi ortodoksii jedhu ni jira. Dhuguma walitti himna. Roomee 10 dhaqi dubbifadhu mee. Mee maal jedhe jechi ortodoksii tawaayidoo jedhu ni jira. Ikkoo Roomee 10 dhaqi dubbifadhu bola Hayyee jiru. nuu dubbisi. Dhaqi dubbisirriitti maxaafa keessa gadi bu'itti dubbifadhu. Roomee 10 irratti dargatta. Naa dubbisayyee. Nu dubbisi nutis nu fudhanna. Dhaqi itti dubbifadhu kan caqasaa si kenne dhugaa. Sobbeen kofaliin qala waan nuti qabne maalidha beektaa? Amantaa qabne min bee? Kanaaf dubbisi. Ishi? Eshi eebbifame laa iccitii cuubbaa jechuun Maarqos 16 irratti hin argatte jechuudha akkasuma. Bareedduu Roomee 18 waan namti jedhu iyyuu hin jiru lubbu. Jira. Sirriitti Roomeen jira. hanga 16 qaba. 16tti dhaabata. 16tti dhaabbata Roomeen. Yoo boqonnaa tokko lakkoofsa 13 waan akkasii jechuu yoo barbaadden alatti Roomeen boqonnaa 16 qofaadha kan inni qabu. Fuula 16 qofa qaba. Eshi eebbifamaadha waan hundumaafuu. Dogongora kee fudhadhu kalaadha malee dogongora. Ani amantaa koo itti dogongora itti amanee hin beeku amantaa koo sirriitti hin beeku. Amma nuti wanta